Nagaaniif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatii Asteer Tuubee MN jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haalota nagaan hin jiru. Biyya nagaan qabneef qilleensa nagaan qabne keessatti yeroo hunduma nagaatti akka jiraannuuf madda nagaa keenyaaf sababa nagaa keenyaa kan ta'e waaqayyoodha. Maqaansaa bara baraan haa ulfaatu. Guyyaa irraa mana Asteer Tuubee MN'tti sagalee waaqayyoo walii wajjiniin qoodanna. Gara ergaan qabadhee dhufetti darbuudhaan dura namoonni Asteer Tuubee MN'dhaaf maatii hin taane subscribe taasisuudhaan maatii ta'aa fi namoonni maatii taatan immoo viidiyoo haaraan karaa YouTube astuu yeroo isin qaqqabu ilaaluudhaan like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii obboleettii keenyaa keessaa qooda qabaadhaan jedha. Egaa astuun baay'ee nama cimtuudha, baay'ee nama jabduudha. Yeroo hunduma kan isheen qabattee deemtu yookaan immoo chaanaalli ishee kan calaqqisiisu sagalee waaqayyoo isa gatii qabu kanadha. Namoonni isa gatii qabu kana sagalee waa'ee baasu kana baatanii kan deeman immoo yeroodhaaf waan gatii hin qabne fakkaatu. Yeroo booddee garuu gatiin isaanii baay'ee guddaadha. Kanaaf egaa namoonni chaanaalii isaanii guddifachuudhaaf maal akka fayyadaman chaanaalii isaanii irratti maal akka gadi dhiisan hin beektu jechuudha. Yeroo kana namoonni baay'een kan ilaalanii wantootuma yeroodhaaf nama bohaarsan, yeroodhaaf nama gammachiisan, gammachuun isaa immoo yeroo booda jireenya namaa keessatti hundee kan hin qabne kanadha kan ilaaluu jaallatanii baay'een keessan hin beektu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko YouTube isaa irratti mata duree utuma namni tokko ekelee fi biluun har'a wal arrabsanii akkana waliin jedhanii tembiinalee isaanii irratti utuu fannisanii keessoon isaa namoonni sun akkamitti akka wal arrabsan ibsa jechuudha. Namni tokko immoo tembiinalee isaa irratti karaanis dhugaanis jireenyis karaa Yesuus malee hin jiru jedhee namni tokko immoo utuu gadhiifatee namni dura isa kam laaluudhaaf kaataa isa namoonni wal arrabsan ebiluuf ebiluus wal arrabsaa toolan akkas wal godhan kan jedhu ilaalu jechuudha. Viyuun isaanis kan isaaniitu irra guddoodha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een immoo fedhii namootaa eeguudhaaf jedhanii chaanaalii isaanii irratti wantoota gadi hin qabne wantoota waa'ee hin baafnedha jechuudha kan isaan gadi dhiisan. Astuun garuu yeroo hundumaa kan isheen gadi dhiistu egaa utuun ani dubbachuu yoo baadheeyyuu chaanaalii ishee ragaadha jechuudha namoonni yeroo hunda hordoftanii. Kanaaf astuu koo egaa qooda gaarii filatti waan gaarii qabatte kanaaf jabaadhu haalli silaafisu hin jiraatiin hin jedha. Egaa nuti kan Kiristoos erga jedhamne afaan keenya qofaan Kiristoos waa'ee Kiristoos haasa'uu utuu hin taane jireenyi keenyas hojiin keenyas deemsi keenyas Kiristoosiin mul'isuu qaba jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa dhiifama kana dubbachuudhaaf miti jechuudha kan hin dhufe. Kutaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko gabaabinatti walii wajjiniin ilaalla. Sagaleen akka hin dheerannee fi kutaa sagalee waaqayyoo keessaa lafti waliin ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Kutaan kun kutaa beekamaadha. Yeroo baay'ee dubbifattanii beekuu dandeessu. Lallabdanis beekuu dandeessu. Isinitti lallabamees beekuu dandeessu. Yaa ta'uutii garuu sagaleen waaqayyoo yeroo hundumaa haaraadha. Ergaa haaraa qaba. Gorsa haaraa qaba. Yaada haaraa qaba. Waaqayyo karaa sagalee kanaa kaleessa ergaa addaa isinitti dubbateera yoo ta'e har'as waaqayyo ergaa haaraa isiniif qaba. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf walii wajjin dubbisa. Akkas jedha maqaa Yesuusiin dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 1 akkas jedha. Yesuus mukichi waynii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiruu ija hin godhanne hundumaa ni mura. Damee isa ija godhatu hunduma garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa ni qeexa. Isin ammuma iyyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka waynichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofii ija godhachuu hin dandeenye isin anatti qabamtanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessanii
jedha. Ameen. Ibsa sagalichaa hafuurri waaqayyoo akka nuuf ibsuuf gabaabsinee walii wajjin waaqayyootiin kadhanna. Barri mootummaa kee dhuma kan hin qabne, bara baraan mootee kan jiraattu, ati waaqayyoodha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin si haa galatu. Waa'ee yeroo kanaatiif ulfaadhu. Yeroo baay'ee dheeraa keessaa yeroo kana anaaf obboloota kootiif laattee dubbii sagalee kee walii wajjin akka qoodannuuf waan nu gargaarteef maqaan kee eebbifamu. Amma immoo sagalee ati nu laatte kana dhaloota kanatti dubbachuudhaaf hin jira. Ani wallaaltu waan hin dubbadhu hin beeku. Waan dubbachuun ta'u arraba koorra kaa'uun fedhaaf iyyama keenaaf haa ta'u. Waaqayyo waaqa jiraata. Waan sagaleen kee jedhu malee fooniif dhiiga koorra waan tokkoyyuu dubbachuu akka hin dandeenye fooniif dhiigi gab haa jedhu. Ulfinni kee haa mul'atu. Maqaa Yesuusiin ameen. Mata duree ija godhadhu yookaan immoo firee godhadhu jedhu walii wajjin ilaalla. Kutaa kana keessatti akkuma waliin dubbisne gooftaa Yesuus fakkeenya muka wayinii fi damoota isaa fudhatee yeroo dubbatu argina. Akkuma beekamu wangeelota arfan keessatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kutaa baay'ee keessatti yeroo fakkeenyaan dubbatu, yeroo fakkeenyaan barsiisu argina. Kutaa kana keessattis egaa Yesuus muka wayinii ta'uu isaatii fi damoota isaa, muka wayinii fi damee isaa fudhatee yeroo dubbatu argina. Akka kana jedha gabaabseen dubbisa irra deebi'ee. Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana, mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa ni mura. Damee ija godhatu hunduma garuu caalchisee akka inni ija godhatuu fi irraa ni qeexa jedha. Ameen. Dameen utuma anatti jiru ija hin godhanne ni murama. Dameen utuu anatti jiru ija godhate immoo akka inni caallatti ija godhatuu fi irraa ni qeexa jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko biqiltuu tokko yoo dhaabe ija irraa argachuudhaaf dhaabe waan ta'eef kunuunsee yeroo dheeraa itti dadhabee yeroo ija kennuun irraa barbaachisu sanatti yoo inni ija kennuu baate wanta namni sun irraa barbaadu yoo kennuu baate mukicha akkasumaan itti dadhabe waan ta'eef akka inni iddoo qabatee hin teenyeef maal godha muka sanaa ni mura jechuudha. Yoo inni ija godhate garuu caallatti bara dhufu immoo akka inni ija godhatuu fi wantoota akka inni ija hin godhanne godhan irraa ni qeexa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal godha? Akka inni ija godhatuuf caallatti akka inni ija godhatuuf irraa ni qeexa. Yoo maal ta'e yoo ija godhate jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis iddoo kanatti waa'ee mukaa haasaa utuu hin taane fakkeenyaan dubbata. Yesuus nuuf maal keenya? Muka wayinii keenya. Nuti yoo maal isaati? Damoota isaati. Erga Yesuus nuuf muka wayinii keenya ta'e nuti immoo damoota isaa erga taane isatti qabamnee jirra. Ija godhachaa jirra. Sagalee kana keessatti mee otoo of ilaalle keessatti of ilaalame ija godhachaa jirtaati. Damee Yesuus erga taate ija godhachaa jirtaa. Gooftaa Yesuus otoo gara koo dhufe, har'a otoo gara kee dhufe, ija nurraa barbaade otoo gara keenya dhufe, ija nurraa argataa laata? Sagalee kana keessatti akka nuti of ilaalluudhaaf kan Waaqayyo nutti dubbachaa jiru. Sagaleen Waaqayyo nuuf daawitii jireenya keenyaati. Namni tokko akkuma qaama isaa daawitii keessatti yookaan fuullee keessatti of ilaalu nuti immoo jireenya keenya, jireenya hafuuraa keenya sirreeffachuudhaaf sagalee Waaqayyoo keessatti of ilaaluu qabna jechuudha. Ifama kaameraan koo gidduu gidduutti hin dhaaba. Rakkoo bilbilaatti ta'uutii danda'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo kana keessatti utoo of ilaallee jireenyi keenya ija qaba. Deemsi keenya ija qaba. Tajaajilli keenya ija qaba. Utoo gooftaa Yesuus har'a ija nurraa barbaadu gara keenya dhufee ija nurraa argatee caallatti akka nuti ija godhannuuf, caallatti jireenyi keenya akka ija godhatu, caallatti tajaajilli keenya akka ija godhatuuf nu eebbisa moo ija nurraa dhabee nu abaara laata? Akkuma arbuu baala miidhagaa sana. Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 yoo dogoggoruu dhaabadde gaaf tokko gooftaa Yesuus beela'ee alaalaa gaafa laalu arbuu baala miidhagaa tokko argee
Arbuu sanarraa firee funaannatee nyaachuudhaaf gara arbuu sanaa hoggaa deemu arbuun suni baala isaatu miidhagaadha malee alaalaa yoo ilaalan waan ija qabu fakkaata malee gaafa bira gaan garuu firee tokkoyyuu irraa dhabe. Gaafa kana bara baraan hoomtu ija sirraan argatiin jedhee harbuu sana in abaaree jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa namoonni baay'een jireenyi namoota baay'ee alaalaa gaafa laalanii alli isaanii, uffanni isaanii, deemsi isaanii waan ija qaba, waan jijjiiraman fakkaata. Garuu jireenyi isaanii ija hin qabu. Garuu deemsi isaanii ija hin qabu. Garuu tajaajilli isaanii ija hin qabu. Baraan achumee jireenyuma barana jiraatan bara dhufus jiraatu. Deemsuma bakkuma bara kana jiran bara dhufus jiru. Isaan kun ija godhatamoo ija hin godhanne jenna, ija hin godhanne jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan hundumaa keenyaa gargaaru. Gooftaa Yesuus gara keenya dhufee firee nurraa barbaade yookaan immoo ija nurraa barbaade akka nurraa hin dhabnee fi akka sagalee isaatti abboommii isaa eegne akka inni jiraadhaa jirutti akka inni deddeebi'aa jirutti wanta waaqayyo nurraa barbaadu guunnee jiraachuun keenya noolle kan isaa jedhamuun keenya noolle waan ta'eef guutummaa jireenya keenyaa gooftaadhaaf kenninee jiraachuu qabna jechuudha. Sanan taane taanan immoo dhumni nama gooftaatti utuma jiraatu ija hin godhanne maal akka ta'u sagaleen waaqayyoo kutaa kana keessatti cimsee nutti dubbata. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan hunduma keenyaa gargaaru. Lakkoofsa 5 irraa ka'ee tanan dubbisa irra deebi'ee kutaadhuma kana keessa. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waa tokko illee gochuu hin dandeessanii jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Anarraa adda baatanii waa tokko illee gochuu hin dandeessanii jedha. Akkuma dameen tokko jirma isaarraa yookaan wayinii isaarraa fottoqee qofaatti waa gochuu hin dandeenye, fakkeenyaaf mukti tokko dameen tokko jirmi tokko damee garaagaraa ofirraa qaba. Dameen tokko mukarraa fottoqee akka isa duraatti dhaabadhee jiraachuu nan danda'a otoo ta'ee otoo jedhee hin jiraata hin jiraatu. Maaliif idda hin qabu waan ta'eef, waan itti soorata lafa keessaa fidatu hin qabu waan ta'eef, waan isa barbaachisu hin qabu waan ta'eef jirma sanarraa yookaan wayinii sanarraa fottoqeera taanaan maal ta'a dhumni isaa hin gogaa, inni goge sun immoo abiddaaf ta'a jechuudha. Mukti jirmarraa fottoqee goge dhumni isaa abidda malee faayidaa biraa hin qabu jechuudha. Akkuma sana nutis Kiristoos irraa adda baanee qofaa keenya hin jiraanne of dandeenya otoo jennee taasuma hin jiraanne. Maaliif waan ta'eef inni muka wayinii keenya waan hundumarraa isarraa arganna waan ta'eef yeroodhaaf jireenyi isaan alaa jireenyi isarraa adda baanii yeroodhaaf mijataa yoo fakkaate iyyuu dhumni isaa badiisa, dhumni isaa abidda. Akkuma mukicha wayinii irraa fottoqee booddee faayidaa hin qabne abiddatti kasalatti kan namu sana namni gooftaa Yesuus irraa gargar ba'es dhumni isaa abidda bara baraati. Anatu jedha otoo hin taane sagalee waaqayyootu jedha. Dhugaadhumas immoo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf isarraa gargar baanee jireenyi hin jiru jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kanaan wal fakkaatu wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsi 10 akka kana jedha. Ammuma iyyuu qottoon hidda muka hundumaa irra kaa'amee jira. Mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqamaa jedhee gorsee jedha. Ameen. Ammuma iyyuu qottoon hidda muka hundumaa irra kaa'amee jira. Mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti ni naqamaa jedha. Dhuma dubbiiti kun jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maaliif jennaani mukti ija hin godhanne faayidaa hin qabu waan ta'eef. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaa wajjin hin jiraanne, mana isaa keessa, yaada isaa keessa jiraanne, isa wajjin jiraanne, abidda bara baraarraa oolu, gubachuu, dhiphachuu jalaa ooluu akka dandeenyu gooftaan nu haa gargaaru.
gaafa nuti murteeffannee gooftatti qabamnee jiraan kana booddee isarraa gargar hin baanu jennee gaafa nuti murteeffanne wantoonni nu dadhabsiisan danuun jiraachuutii danda'u. Maaliif jennaan biyya lafaa keessa jirra waan ta'eef. Gooftaa wajjin akka nuti hin deemne karaa nuti irra deemnu dhiphaadha. Karaa biyya lafaatu bal'aadha. Karaa badiisatti nama geessu baay'ee bal'aadha. Karaan jireenyatti nama geessu immoo baay'ee dhiphaadha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf namoonni baay'een karaa dhiphaa san irra deemuu jaallatu otoo hin taane karaa bal'aa san irra deemuu jaallatu. Maaliif yeroodhaaf deemsaaf waan namatti tolu fakkaata waan ta'eef. Nun immoo hicitiin kanaa dhoksaan kanaa nu galeera. Karaa bal'aan sun yeroodhaaf bal'aa kan namatti fakkaatu sun garamitti akka nama geessu. Karaa dhiphoon yeroodhaaf deemsaaf namatti hin tolles immoo garamitti akka nama geessu. Nuuf galeera nuyi. Waaqayyo dhoksaa isaa nutti meera. Kanaaf nuti akka warra kaaniin goyyomne. Isatti qabamnee ija godhachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru. Jireenya ija qabu. Tajaajila ija qabu. Akka tajaajilu Waaqayyo nu gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagaleen kun hin dubbanne yoo jenne dubbatamee dhumu, hin lallabne yoo jenne lallabamee dhumu. Garuu hanqina yeroodhaaf yookaan immoo daqiiqa waan dheeratuu fi sagaluma kanarra dhaabannee gabaabsinee waa'ee yeroo kanaaf Waaqayyootiin galateeffannee isa dhageenye kana Waaqayyo akka nu eebbisu, isa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyuuf gabaabsinee Waaqayyootiin galateeffannee Waaqayyootiin kadhanna. Waa'ee waa hundumaaf maqaan kee eebbifamu. Yeroo baay'ee dheeraa keessaa yeroo gabaabduu kana filattee eebbistee walii wajjin sagalee kee kana akka qooddannuuf waan nu gargaarteef maqaan kee haa eebbifamu. Kunoommoo sa'aatii kanatti anarraa gargar baatanii waa tokkoyyuu gochuu hin dandeessan anatti qabamaa jiraadha jettee nutti dubbattee jirta. Dhugaadha sirraa gargar baanee waa tokkoyyuu gochuu hin dandeenyu. Jireenyi siin alaa duwwaadha. Jireenyi siin du'aan maqaa gooftaa maqaa Yesuus sitti qabamnee jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Akka nuti sitti qabamnee hin jiraanneef, isa dhageenyetti akka nuti hin jiraanneef, shimbirroonni seexanaa jireenya keenyatti ajajamanii sagalee ati nutti dubbatte isa jireenya keenya keessatti facaase, jireenya keenya keessaa funaanuudhaaf kan ba'e yoo jiraate, maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin lafaaf qilleensa kanarraa hojiin isaanii haa diigamu. Jedheera maqaa Yesuusiin kaayyuuf karoorri hafuura hamaa nagaa keenya irratti kan ergame, jireenya keenya irratti sammuu keenya irratti kan ergame, jireenya keenya duwwaa gochuu tajaajila keenya duwwaa gochuudhaaf hafuurri ba'e maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin lafaaf qilleensa kanarraa diigneerra hojiin isaa diigamu. Jedheera maqaa Yesuusiin diigamu. Kan hunduma gochuu dandeessu ulfaadhu. Warra har'a duwwaa si wajjinan jira jedhu otoo hin taane haga dhumaatti yaa Waaqayyo gooftaa macaa hagati deebitee dhuftee nu fudhattutti yookaan haga nuti lafa kanarraa gara kee dhufnutti yeroo hunduma mana kee keessa yaada kee keessa dhaabannee dubbii keessa dhugaa kanatti qabamnee akka jiraannus nu gargaari. Kan hunduma gochuu dandeessu ulfaadhu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waaqayyo sinaa kabaju. Mata duree biraatiin haga walitti deebinutti lafaaf haala keessa jirtanitti Waaqayyo sin wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo sinaa kabaju. Namoonni asumaan immoo maatii yuutuubii kootiin taane dammee yuutiyuub jettanii maatii koo ta'uu dandeessu. Eebbifamaa. Shalom. Yeroo gaarii.